Ashamaa kabajamtoota daawwattoota chaanaalii agartuu baga nagaan dhuftanii ani sanyii leencootii baga bacaqii gannaa baatanii booqaa biraatti ceetanii gamanumaan isiniin jedha barii fuuldura keessan jiru kan ifaa kan milkaa'inaa kan bilisummaa isiniifaa ta'uun jedha amma gara oduuttiin isin dabarsa. Muummichi ministeeraa jala bultii bara haaraa Itoophiyaa sababa gochuudhaan uummata Finfinnee karaa irraa dhaabuun takka kopheensiif qulqulleessa takka immoo tiraafikaasin adaba jechuudhaan muudii qabachaa oolani. Hojiin muummicha ministeerummaa fi kophee qulqulleessuu walitti hidhata qabu laata jennee namoota karaarraa deeman nutis qabnee gaafanneen. Isaanis kan kophee nuuf qulqulleessu yoom dhabne kan biyya nuu bulchuu fi kan uummata keenyaaf gaaffii deebisu dhabne malee jechuun gocha kana qeeqaniiru. Gochi kuni kan godhame na argiif malee mana isaanii ittillee kophee isaanii akkasaniin qulqulleeffanne bareechinee beeknaa jedhaniiru. Oromoon dhimma kana akkamii ilaaltu jennee gaafannus uummanni Oromoos afaan tokkoon na argin na dhoksi ta'a jechuudhaan qeeqanii jiru. Namoonni dabareen isin qaqqabee kophee keessan muummicha ministeeraan hin dhiqatiin haftan sagantaan marsaa lamaffaa kophee qulqulleessuu waan jiruuf naannoo 4 kiilootiin fagaatinaa isiniin jenna. ከየት እየመጣ ነው? እንኳን አደረሰ ደግሞ ለእሷ እንኳን አደረሰሽ በላት። ጤና ይስጥልኝ። እቺ ቆንጆ አንተ ናት? አዎ እኔ ነኝ። እንኳን አደረሰች። እንኳን አደረሰ። መልካም አዲስ ዓመት ሚጥዬ። አንቺ እንኳን አደረሰሽ። መልካም በዓል። ቴንክ ዩ። እንዴ ደስ ጤና ይስጥልኝ። መልካም አዲስ ዓመት። ከየት እየመጣችሁ ነው? ኧረ ከየት እየመጣችሁ ነው? ገባኝ። አንደርስታንድ አድርጊ። Aadde Adaanech Abeebee qaamni tokko sababa gochuun finixxaaqii bara haaraa kana uummataaf abassaruuf guyyaa dhiifamaa kabajaniiru. Akkuma yeroo kaanii har'as kaameeraa 90 marfamanii hojjettoota naannoo qulqulleessan of duuba hiriirsanii suura hedduu kaa'olanii galaniiru. Oduu walqabateen bara haaraa sababa godhachuun uummata Finfinneef daabboo hiruuf qophaa'uu isaanii dhageenyee jirra. Daabboo kana kan jalqaba qammasu injiinar Taakkalee Uumaa waan ta'eef hamma isaan dhufanii qammasanitti eegamaa akka jiru oduun keessaa arganne nuuf dhugoomseera. Daabboon kun yoom akka hiramu waan hin beekneef gaafa manaa baatan waan ittiin daabboo nyaatan waxii of harkaan dhabiinaan dhaamsa keenya. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii agartuu gidduutti immoo beeksisa qabna. Beeksisa booda walitti deebina. Biqiltuu dhaabuu, hojii tiraafikaa hojjechuu, kaameeraa dura dhaabachaa ooluu jaalattu? Yoo deebiin keessan eeyyee ta'e baga gammaddan. Kopheen gittirinaa kophee ajaa'ibaa yoo ittiin deeman hin dhumne yoo ittiin fiigan galma hin geenye baallahibbat hidhi yoo ta'e hojiin keessan kopheen gittirinaa isiniif mala. Harka muummicha ministeeraan kan miicame qulqulleeffame mallattoon kophee keenyaa maccablaqii fi madda bariidha. Yeroo bittan kan biraarraa kan ittiin adda baastan keessi kophee kana sibiila uffata. Kottaa gittirinaa kaayyannee paarkii keessa haa deemnu. Atsee fa'iifis haa gugguufnu. Kophee gittirinaa fuuldura keenya lummuttiidha. Filannoo filachuu hin dandeessu, si balleessina, si cabbaxna, si diigna jechuudhaan mootummaan federaalaa otoo doorsisuu Tigraay. Mun alkeenya alsamaa maalkukko waa'ee jechuudhaan doorsisa mootummaa federaalaa fi ija babaasuu muummicha ministeeraa otoo akka xurii qeensaatti. Hilla kaayini filannoo gaggeessitee jirti. Muummichi ministeeraas tuffii Tigraay kanatti waan aaranii fi paarkii Finfinnee taankiin marsanii eebbisanii jiru. Oduu kanas mammaaksan Tigraay marraxach Itoophiyaa taqullacallacach jechuudhaan itti baacanii jiru. Tigraay hafilattu Itoophiyaan hagorortu jechuudhaan gara afaan Oromootti kan nuuf hiike Feesbuukiidha.
Egaa kabajamtoota daawwattoota chaanaalii agartuu oduu har'aaf qabannee asumarratti goolabnee jirra. Egaa namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii ani sanyii Leencoon jedhama. Yeroodhaa gara yerootti oduu fi baacoo akkasumas illee sillaaqii sinii galtiimi qabadheen dhiyaadhaa. Yeroodhaa gara yerootti namoonni jaalatan chaanaalii kana like, share, subscribe godhaa. Subscribe cinaa jirti bilbilli wayii ishee immoo tuqaatii yeroo yerootti akkasiin qaqqabu all kan jedhu yoo gootan odeeffannoodhaan yeroo yerootti maxxansu isin qaqqaba. Dabalataanis namoonni kanaan dura yaada keessan naaf kennitanii subscribe gootanii yaada keessanis naaf laattan namoota keessan hiriyaa keessaniifis qooddan baay'een isin galateeffadha. Sun anaaf haamilee guddaadha. Akkan gara fuulduraatti hojii kana caalaa bareedaa odeeffannoo kana caalaa gaarii ta'e isin bashannansiisaa wanta jirus qeequu waa'ee uummata keenyaas quuqqaa uummata keenyaas dubbatu akkani gara fuulduraatti hojjedhu waan humna naaf taataniif baay'een isin galateeffadha. Namoonni tokko illee dandeettii barreeffama akkasii ni qabnaa gara keetti ergina jechuun naaf barreessaa jirtu baay'een isin galateeffadha. Isinis yaada bareedaa naaf kaastanii ulfaadhaan isiniin jedha. Namoonni baacoo akkasii barreeffama oduu fakkaatu qeeqa mootummaa irratti qeeqa waa'ee uummata keenyaa quuqqaa uummata keenyaa ibsu barreessuu dandeessan karaa feesbuukii koo akka naquunnamtan karaa keessaan isiniin jedha. Chaanaaliin agartuu kan keessanii kan hunduma keenyaati. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti torban gaarii qabaadhaa. Yeroo gaarii. Jirarmaan masakamtee alagaan fira jettee lusa maalumtaa fuulaan fira fakkaachaa beekaa keenya funaanuu baruma baraan boonyaa namsaan nu qoqqoodanii biyyaa nu baasu yaadu haalollu maaliif teenya gara bal'inaan malee obsiin dabartii malee Oromoon gowwaa miti gaafa lolaas fincillee talagaabtiin kakullee tuudachaane gabrummaatti. Jaarruma dhufee darbu hoolaa rakkoo godhanii dhiiga keenya lolaasu mootummaan addunyaa waasiyya keenya dhaga'ee dararaa nurraan kaasu nuti yoom namnee beeknaa beekaa sanyiin beekamu kan gadaan guddifame mirkaan irra baduwaa waraabessa baasanii bofanneetti fuudhame nuti yoom namnee beeknaa beekaa sanyiin beekamu kan gadaan guddifame mirkaan irra baduwaa waraabessa baasanii bofanneetti fuudhame. Abbaan ilmaan saadisee bahee galuun sobaa daandii irratti wareegamee guyyaa duusafaa qe'eetti geessinee fi angormarraa fuunee naftaan nyaafonnee binnee ofii keenyaaf duuneet. Abbaan ilmaan saadisee bahee galuun sobaa daandii irratti wareegamee guyyaa duusafaa qe'eetti geessinee fi angormarraa fuunee naftaan nyaafonnee binnee ofii keenyaa duunee.